السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilma oromoo akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a ammoo akkaataa YouTube profile irratti hidhatanii fi maqaa itti jijjiiratan ammallee profile irraa jijjiirachuun danda'amu waliin ilaallaa. Viidiyoo xiqqoo kana daawwadhaa, like share godhaa. YouTube kiyya obsaa teknooloojii kan jedhu subscribe naaf godhaa. Galatoomaa isin jedha. Hayee qaxxitaa gara barumsa keenya yaanaa nu hordofaa. Jalqaba irratti gama YouTube channel keessanii seentan egaa YouTube seentaniin booda iddoon profile keessan jiru kana yoo profile jiraanallee iddoo duwwaa bakka kana jiru yeroo takkaaf hin cuqaasta hin tuqxan jechuudha. Achiin booda kunoo my channel kan jedhu kana yeroo takkaaf hin tuqxan. Kanaan booda immoo iddoo waan setting fakkaatu kana yeroo takkaaf hin tuqxan. Hayee achiin booda ammoo iddoo tuqa abbaa sadii kana hin tuqxan yeroo takkaaf. Kanaan booda help and feedback kan jedhu kana yeroo takkaaf tuqxan. Hayee haala kanaan isinii fida. Amma bakka search description your ISIS kan jedhu kana irratti yeroo takkaaf gad tuqxanii barreessitan maal jettanii manage your channel icon kunoo isa kana isinii ol baay'inoo isa kana akkana jettanii barreessitan yoo inni isinii ol bu'uu dide yoo beeknoo irrumatti gad tuqxanii jechuudha. Hayee kanaan booda isa kana gad tuqxanii okay. Hayee amma kunoo haala kanaan isinii fida. Haala kanaan isinii fida. Isin bakka kana kunoo Google account setting kan jedhu kana Google account setting kan jedhu kana yeroo takkaaf hin tuqaastan. Asiin Chrome keessa isin galcha. Google Chrome seentan. Kunoo haala kanaan isinii ol ba'a jechuudha. Amma bakka ediitii kana waan akka qalamaa kana sorry messenger waan akka qalamaa kana yeroo takkaaf ni tuqxan. Kunoo haala kanaan isinii ol ba'a. Maqaa kuna yoo jijjiiruu feetan bakka maqaa tuqxanii jechuudha. Waan barbaadan itti barreessuu dandeessan. Profile cover illee yoo feetan kunoo bakka kana yeroo takkaaf tuqaastanii haala kanaan isinii dhufa. Suuraa isinii fida. Asiin upload photo kan jedhu kana ta'e faayila filatta. Achiin booda suuraa ati gilaa irraa qabdu haala kanaan si fida. Kama barbaadde irratti hin dhaawatta. Hayee kunoo Chrome gootee xiqqeeffattee haala kanaan dangoota. Hayee profile illee yoo jijjiiruu barbaadde kunoo bakkuma profile kana tuqxee suuraa ishii barbaadde irra kaa'atte. Upload photo tuqxee my file kan jedhu faayila keessa seentee suuraa barbaadde irratti ol baafatta. Hayee saniin booda dan bakka jedhu kana yeroo takkaaf hin tuqaasta.
kanaan booda okay kana tuttaa jechuudha. Kunoo haala kana jijjiirameera jechuudha profaayilli kee. Maqaallee jijjiirachuu barbaadnaan akkasuma jijjiirratta. Kanaaf haala kanaan profaayila maqaa keessanis jijjiirachuu barbaadnaan jijjiirachuu dandeessan isiniin jedha. Waan hamma dhumaatti nu dhageeffattaniif galatoomaa. YouTube channel kiyya subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Nagaan tura.